waanuma addaas dhagaa adeemna bara kana jechuudha. Mucayyoon kun ijaarsa kana akaakayyuu isheedhaaf ta'a biyyaansa jechuudha. Nama kana irraa jaalalli naqabee jira jetteetidha kan dubbachaa jirtu. Namoota hedduun biratti illee namoonni hedduun akka ishee qeequu akka ishee arrabsan jechoota garaagaraa akka jedhaniin taasisiitii jira viidiyoon kun jechuudha. Egaa namni kun abbaa ishee mitiiti akaakayyuu isheeti kan ta'u. Waan baay'ee ulfaatudha isa dhugaa dubbachuudhaaf egaa jaalalli eessaa eenyurraa akka nama qabu hin beekamu. Ashama harka fuunee hordoftoota miseersituu jirra jirtu bakka jirtetti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koos taatanii hordofartan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebinee jirra. Akkuma jalqaba irratti argitanii mucayyoon kun jaarsa kana yookiin nama akaakayyuu isheedhaaf ta'u irraa jaalalli naqabee jira baay'een jaaladha jettee dubbachaatii jirtu jechuudha. Egaa waanuma addaa waanuma haaraa dhageenya waan baay'ee nama dhibuudha jechuudha. Isheen ganaa waxxaatii yookiin ijoolleedha. Abbaa isheeyyuu mitiiti akaakayyuu isheen ta'aa fi namni kun jechuudha baay'ee guddaadha akkuma argitanii. Bakka rifeensi isaa gurraachiyyuu gara adiitti jijjiiramee jira jechuun bakka nama guddaadha jechuudha walumaa galatti. Ta'eeyyuu isa hin madaaltu. Yaa'u jaalalli immoo baay'eesaa akka akkam nama qabu eenyurraa akka nama qabu yaa'u warra qabametu beeka jechuudha. Ani kanarraa hin beeku jechuudha garuu namoonni baay'een immoo itti dheekkamaati yookiin isheedha lolaa jiru jechuudha. Isheenis waan jaalattee gootee miti jaalalli dingata qabnaanu jaalatte jechuudha. Innaa simmeetii addaatti natti dhagahama isaaf jetteetidha kan jirtu jechuudha. Kanas immoo akka isheen nama kana jaalattu kan ishee godhe haala itti dhiyeenya waliif qabanii yookiin inni isheedhaaf qabudha. Yeroo baay'ee akka waan ishee kunuunsuu waan garaagaraa bitee isheedhaaf kennuufidhaan waan akkasiisanii isarraa argaa turte wanta nama biroorraa argachuu hin dandeenye gabaabumatti isarraa waan argachaa turtee fi nama kana isheen akka abbaatitti osoo hin ilaalle akka waan biraatitti ilaalte jechuudha. Keessa isaatiillee rabbitu beeka jechuudha. Garuu immoo inni akka dubbatutti akka isheen jaalattu ni beeka garuu inni akka intala isaatitti ishee akka ilaalaa turedha kan dubbatu jechuudha. Miidiyaadhaaf ta'ee fi miidiyaa duubatti illee wanta akkasii sun jiraatee hin beeku jechuudha. Egaa yeroo isheen fuula akkasii karaa jaalalaatiin isa yaaddu isheen akkasitti isa argisiistu inni illee hin ulfaata bichaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ganaa ijoolleedha isheen ijoollummaa qabdi. Ammallee garuu yaada lamarra jiran jechuudha. Jarri kun waliinis jiraatanii jiraachuus baatanii hin beekamu. Garuu yaada lamarra jiran jechuudha. Isheen isa dhabuu hin barbaaddu. Yoon isarraa fagaadhee amalli kee hin jijjiiramaa nama walii hin galuu waan maatiin naan jedhe hin dhagahu waan akkasiiti kan jechaa jirtu jechuudha. Yeroon isa arge yookiin yeroon isa dubbise qofaan kan gammachuun natti dhagahamu yookiin kanan nagaa argadhu jechaatidha kan jirtu. Kanaaf baay'ee ulfaata. Isheen ammallee nama guddaa ta'uun isaa itti hin mul'anne jechuudha. Nama abbaa isheetitti oolu abbaa miti akaakayyuu ishee ta'uudha garuu akka nama guddaatitti isheen isa hin ilaaltu jechuudha. Inni illee mootuu achi keessatti wanti inni isheedhaaf yaadu yoo jiraate idimee kanaan biyyaansi ishee kana fuudhee waliin jiraachuu akka hin dandeenye yoon isin hin jedhu umurii isheetii miti inni gara dullummaatitti deemas dulloomes jira jechuudha. Omaan jedhu garuu omaan jedhu garuu immoo gara dullummaa deemaa jira jechuudha. Waan akkasii innillee akkasiidha kan yaadaa jiru jechuudha. Bichaa baay'ee ulfaata. Warroonni ishee irratti murteessan illee garuu sirrii miti jireenya yaadaan ishee irrattis murteessuu hin danda'u. Sababiin isaa nama yeroo saniif itti dhiyaatee jiru keessaa tokko kan argatte isheen isaadha. Kan beektus isaadha. Ijoollee baadiyyaa yookiin baadiyyaarraa dhufteetti. Akkuma dhufteen nama kanaan kan wal barte kan itti dhiyaatus isaadha. Kan iccitii garaa ishees itti himattu isa ture jechuudha akka isheen dubbattetti.
Kanaafiyyuu isheen garuu gocha inni godhuufsanii wanta inni godhuufsanii tokko akka ulataatitti lakkoofte lammaffaa mootu jaalala isheen jaalattu sanii innis akka waan ishee akkas jaalatuutti isheen kan fudhatte jechuudha. Kanaafis kan jaalala keessaa kufuu dandeesse nama biroo waan cinaatti argachuu hin dandeenyeef nama birootiin waan wal hin beeknee fi nama kana jaalachuu dandeesse jechuudha. Namni tokko immoo nama tokko kan itti madaqu yookiin nama tokko kan jaalatu itti dhiyeenya nama san gaafa waliin jiraatee gaarummaan nama sanii nama bituu danda'a. Garuu mootu yaa'u namni kun guddaadha akkamitti akka keessa ishee ilaali namaafis galuu dhabu garuu baay'ee ulfaataa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif nama kanarraa jaalalli akka ishee qabidha kan isheen dubbatte. Gana ijoollummaa kanatti gana miidhagaa kana irra taatee nama kanarraa jechuudha. Ammas yoo ta'e garuu isheen dhabuu hin barbaaddu. Inni garuu keessa isaatitti ayyamamaa miti maaliif jireenya ishee balleessuu ta'a jedhee dubbataa jira innillee jechuudha. Ishee yoo fuudheyyuu isheedhaaf gaarii mitiidha. Isheedhaaf yaadaa jira malee inni osoo fuudhee rakkoon qabu jechuudha. Dhiironni guddaa ta'anii nama guddaa shimaagilee ta'aniitu shamara xiqqoo nama fuudhan jechuudha. Garuu kan kana immoo akkuma malee abaasee jechuudha. Ammas yoo ta'e garuu inni dirqisiisee osoo hin taane jaaladhe jetteeti kan isheen dubbachaatii jirtu jechuudha. Bicha baay'ee tokko ulfaata nama wal baruun jechuudha. Har'a garuu irratti murteessuu waan garaagaraa jechuu ni danda'u namoonni bakka ishee san ta'e garuu namni hubatu mootu isheedhaaf hin jiru jechuudha. Kanaaf warroonni irratti murteessanis jiranii ishee irratti akkamitti akaakayyuu abbaa kee jaalatta kan jedhaniin jechuudha. Biyaansi yaa'u bakka nama tokkoo yoo buunee ilaalu nutti ulfaachuu danda'a garuu of irratti aanee mootu nuti bakka nama sanii osoo hin bu'in wanti nuti irraa dubbannu tokkoo fi bakka nama sanii buunee wanti ilaallu garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Kanaadhaaf isheenis osoo hin jaalatin gaarummaan nama kanaa yeroodhaaf nama of biraa dhabuun ishee akka nama kana jaalattu ishee godheetii jira jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Garuu akka isaafillee jireenya isaa isheedhaaf hin taane yookiin immoo inni akka isheedhaaf jireenya hin taane inni itti hima yeroo baay'ee jechuudha. Sababbiin isaa namni kun nama guddaadha. Nama amma xooratanyaa ta'uudhaaf deema jechuudha. Bakka nama kunuunsu isa barbaachisaa nama guddaadha. Garuu isheen gara osoo laayifii ishee hin jiraatin nama kana achi as qabdee kunuunsuun hin ulfaata jechuudha. Ijoollummaa ishee kanatti nama abbaa ishee ta'uufidha malee nama akaakayyuu ishee ta'uufidha malee nama hiriyaa ishee ta'uufi miti jechuudha. Kanaadhaaf kanatti aansee mootu viidiyoo koo lammaffaa irratti jechuudha. Mucaa sammuu kana keessa amantaa obboleewwan keenya musliimaa arrabse jedhan irratti jechuudha. Egaa ijoolleen tokko tokko warroonni masmuriidhaan wal qaqqanababaraniitu isaa irratti gadi lakkisaa jiran jechuudha. Namni tokko tokko waan akkamitti akka yaadan hin beeku. Sichambir mucaan ortodoksii miti jechuudha. Masmurii amantaa ortodoksiitiin itti qaqqanababarame ijoolleen akkas godhan jiranii kuni sirrii miti jechuudha. Eenyu kiingii jedhanii waan akkasiisan jedhan jechuudhaan hiikaa kiingii sanillee hin beeku dhiifama irraa ta'aati jechuudha. Kanaaf namni kun bilbilaan yeroo namni bilbilee isa gaafatu dogongora isaa sanarraallee osoo hin baratin deebi'eetu amantaa birootillee qiqaa ture jechuudha. Dhaggeeffatanii yoo jiraatan viidiyoo isaanii kan duraa amantaa obboleewwan keenya islaamaa arrabsee ture. Inni osoo akkasitti ta'ee jiru macheen miidiyaa irratti namni akkasitti itti dheekkamee lolaa arrabsaa waan akkasii osoo ta'anii jiru ammas deebi'eetu gaafa namni bilbilaan hubachuudhaaf waan tokko isa gaafachuudhaaf bilbilee isa gaafatu akka nama tokkotti kabajaallee namaaf qabaate biyaansi afaan oromootiin kan dubbisaa jiru afaan biraatiin miti yeroo isaanillee kabajaanii miti kan inni dubbisaa jiru achirra darbeetu immoo amantaa birootillee arrabsee ture. Ijoolleen akkas gootanii masmuriidhaan qaqqanababartanillee rabbiin lubbuun isiniif haa kennu. Sichambir mucaan waaqeffataadha malee ortodoksii miti. Kanaafiyyuu masmurii saniin qaqqanababaruun sirrii miti jechuudha. Hanga fedhe jaaladhu hanga fedhe waan fedhe ta'e garuu bakka isa hin madaalletti isa gochuun sirrii miti.
Kaleessa illee gaafa amantaa Ortodoksii lichi Yaaridiin arrabsu namoonni tokko tokko waan garaagaraa jechaa kan turan jechuudha. Gaafa sana osoo uummanni hundumtuuyyuu amantaa kamiyyuu tuqamuu hin qabu jedhanii osoo wal cinaa dhaabbatanii jiraatanii har'a kamuyyuu wanti kun irra deebi'amuus danda'a deebi'amuus dhabuu danda'a maaliif amantaa tokko keessaa keekuu hin arrabfamini ati nama sanii deeggarta yoo ta'e namni sun isas ta'uu baatu kan biroo irruma deebi'a jechuudha. Maaliif gama tokko arrabsi gama tokko deeggarsa argata waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waa dhimma amantaa mootuu dhimma lubbuutiin irratti waliif hin callisu jechuudha. Irra deebi'ee ammas sagalee isaa dhaggeeffatanii yoo jiraattanii bilbila isaa faana natti fakkaata maxxanfameetii jira jechuudha. Deebi'eetu amantaa biroo arrabsee jira ammallee jechuudha. Ammallee kan duraatiyyuu gaabbee kan ifama gaafachuu qabu amantaa biraa arrabsaa jira jechuudha. Kanaaf nuuf illee lubbuun nuuf haa kennu inni amantaa sana arrabsee dhufeetu ati har'a masmurii kanaan isa akkana babbartee yoo ta'e atiyyuu kan arrabsisanii gadi hin jirtu jechuudha. Kuni sirrii miti namni gaafa balleessee badii isaa irratti deeggaruun ati gaarii goote ati goota keenya ati leenca keenya jechuun hin barbaachisu maaliif badii raawwateeti kan dhufe jechuudha. Yookiin dogongora raawwatee amantaa sana arrabseetu waan akkasii dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf kun sirrii miti har'as deebi'eetu mootii kana arrabsaa jira jechuudha. Keetuma arrabsaa jira kiyyuma arrabsaa jira har'as deebi'eetu jechuudha. Kanaaf warra akkasii dhaabbannee ofaa ilaallu warri kan kaleessa gaafa lichi Yaaridiin yaa hidhamu jedhamee gimmaashni Oromoo waan ta'eef maal waan akkas ta'eef jedhanii warroonni barreessaa turan har'a kan viidiyoo irratti hojjetaa jiran jechuudha. Maaliif waan sirrii hin ta'iniif ka kaleessa gaafa inni amantaa biroo dhuqu lichi Yaaridiin inni Oromoodha jedhaniitu beekamaa turan. Har'a garuu dhimmichi akkas hin jirtu ka jechuudha. Kanaaf kun sirrii miti. Wanta isa hin ilaallanne nama amantaa san keessa hin jirre masmurii kanaanillee akkana babbaruun sirrii miti jedheen yaadaan akka nama tokkootitti yoo dogongoree dhiifamanis niin jedha garanumaanii sababiin isaa kan duraa osoo dogongoraaf dhiifaman gaafatin deebi'e.